يا بامجا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يا رب فنوق حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة. يا رب فنوق حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة. كما ببافوري صدم فارتي بسم الله جنة كمنا مقاساتي واندو بچو ديمنو يواس خيريتاتي. الحمد لله فارون كربيتي كانوا نبرسيسي توكي جمازاتي كانوا أمة إسلاما تاني في دساتي أمة محمد على أمتاتي صلى الله على نبي الرحمة وآله وأصحابه جميع الهداة وعلى التابعين هند مؤمنات الراجرات رام النسات ولين بربات أمس قدراسات وقادان وقاه رحمة ماسات فارف مدوقات قفتان كالجنة ما أنا تمنى لك بالسلامة. وقاقه لافتو سنت فكاتي erga barri tokko dhufee dabarfate akkuma namnaara baay'inaan dhalate nammeeqatu deeme duniyaarraa fe'ate jiruu kontoraataa guyyaan isaa raawwate yoo tole sammaates hojii ofii fudhate mana lamaan keessaa tokkuma dhuunfate meeqaaf qabriin caffee jannataa itaate ni'imaa keessa jiise kan aara galfate. Meka kan kabrin sabulla biddatate hundinu wama duniyaarra tijaarate hadisa dubbate kan kawuli dhuguma ana tamanna likaa'uka bisalama. Waggaa ga'uu jennaan waan laaftuu fakkaate waa meeqa targame waa meeqa dhalate meeqa fayyaa dhabe aafiyaa rakkate meeqatu khasaare waan dur dhaabbate meeqatu salphate meeqatu jallate meeqa karaa maynaa rabbiin qajeelfate meeqatu kan iyyoo meeqan duraan rakkate waggaan tokko laaftuu sinitti fakkaate waa meeqa hojjate Khaaliq nardiif zamaa ana tamannaa liqaa'aka bisalaama. Assalamu alaikum ya ummata keenya kanni hoos kannarra fagaatan jireenyaan waliin nu haa milkeessu gaa rabbiin keenya. Rabbiin nu fatulchuu itti gala keenya akka deemnu faana ergama rabbii keenya namni milkaa'uu fedhu du'aa fi jireenyaan qabachuudha jimsee karaa nabii keenya sahabota irratti laallachuu fakkeenya jiruu kophaasa'ee hawaasa wal geenyaan itti deddeebine fakkii walii keenya akka rabbii keenyaan itaanu salaama waana tamannaa liqaa'aka bisalaama. Galanni kan rabbii kan Khaaliqa keenya seenaa ummata gaarii tiksee har'aan keenya kanaaf hamdii jennee rabbiin faarsaa teenya. Waan inni nu laafise gurraa walii keenya nullee khayrii ture har'a himaa teenya taarika yaadachuun haa ta'u fakkeenya maalirraa fudhannaa maali gaheen keenya rabbiin nu fatolchuu itti gala keenya as dhihaataa deemtiin beeynu guyyaa keenya. Murtii rabbiitiin afwasii deemuuf teenya dhalli nu boodame maalima waan keenya waan gaarii maal hojjannee fi lafa keenya hin hafu yaaduun keenya yaa ummata islaamaa natamannaa liqaa'aka bisalaama. يا رب فنوق الجيع وحقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة. ستي من يا الله يا خالق غاري أكجر سنا إيمانا نجاري أكيف أكيقارتي أتنو غرغاري أرجو مكي كيسا كنين كم نداري يا رزاق
نرزق بكم سكباري كل أمر دين رتن غرغاري وثبت أقدامنا إيمانا نجاري أكما مؤمن توتك وردري وان دين بجتلو فنوكني صبري فتنا بايتا كرام من كيغاري وفوفي قفاتا يوتا وفول دري نما ربي خبستو بدا فما بري كراها كيف تلوك بدر غوري أمر دين سلاما هندساتو خيري حكيرة صبرين كانا فبرباد ما أنا تمنى لك بالسلام ديم سيديني كل صبري رغافتا علمنا ما كان وان باي مدتا مؤمن حقيقة يا جماعة أمتا فتنا ددات كبم حركتا يوكاني مصيبة ديني تتماتا نمني ديني فسوچ واسد بايتا مؤمن حقيقة يوكانا جباتا صبروا رجنا دكتا وسيتا ديني خدمونا ربي وفي عودتا خدمة ديني كستي وانباية مدتا مسمار رممتا دامون جباتا صبر جبه فتح برا تركام فتا بدا سترغتا دنگا بيا لما أنا تمنى لك بالسلام من دا صبري ربي برات سابتا وربي نركا كما چنفدتا جچون نركتا يوكان كبستا يوكان وان براتي كبا مركتا jireenya keessatti su'aa hedduu gufata ilmoonni jaallatu to'ataan harrifata yoo as qawlee rasuula rabbi yaadata dinkan amri muuminaa ergamaan rahmata yoo khayrii qunnamee rabbi ofii galata yoo hamtuu mudate sabbaree baadhata akkasiin rabbi irraa khayrii dabalata wayita diiniin galee fakkana fakkaata rabbi ofii sodaata kanaaf badhaafamaa natamannaa lika bisalaama taarika dubbifnee garii dhaggeeffannee sochii muumintoota duraa yoo millanne hayaata jarri keessa dabran yoo hubanne yoo akka keenyarraati wal bira qabne hin jirru ajiraannu jechuudha mudanne garuu rahmata isaarraa garaa muranne sochii nabiif sahaabotaa yoo hubanne yaa namni rabbi reedaa waa gochuu kenne akka himee wal yaadachiisuun daganne yoo deddeebii keessa dhageenye dammayne of barbaanna silaa bakka jirru beeyne dubbeetu na dhibe malee duwwaan jenne waan hojii khayriidhaa jarri waan hambifne deemana sinafne eddeetta afaan rabbumaa ana tamannaa lika bisalaama seenaa muumintoota duraa yoo himamu jennan akkas malee tasan kajeelamu tu jechuun jiraate abdii dhabanamu garuu rahmaan irraa garaa muratamu rahmata ofii keessaa inni nuuf arjoomu malee khayrii isaa minni kajeelamu ummata saarra faallaa walii deemu utuu lamaan jiru jaahilli sheekhamu dubbee kana booda itti deebi'amu muumintoota walaa hayaatan namu waan muuminni sun ta'e aliyyiin yoo himu himee namaa dhaamu khaliifaan islaamaa natamannaa lika bisalaama wanti jarri fakkaatu yeroo hawwasafamu waa'ee saabotaa wayita gaafatamu nam tokko gaafate hamaam kan jedhamu namni rabbiin sodaatu numa jira yoomu jedhe abbaan hasan jalqabee yoo himu sochiin jaraa kullee khayrii wal dorgomu waan gaarii malee hamtuun irratti hin argamu boonni irran jiraatu yoo uffatee deemu ejji jaraa waan rabbiin dhowwirraa dhowwamu diinitti dhowwamu khayrii wal dorgomaa ana tamannaa lika bisalaama يا ربي فنوب الجهة حقيقة إسلاما نتمنى لك بالسلامة دبت عليين واسمي جراغوتو أمة إسلامات إخوان برنوتاتاتو
gurraanam tura geeffachuu raayegatu gammachuun jaraalee daangaan dabarfatu rakkoon fedhe dhufee numa tarkaanfatu lubbuun jaraa rabbii wal arguuf deebitu isdiidhaaf zambiirraa qalbii ofii cufatu hojjetus boqatus halkan guyyaa taatu sagadus nagadus bittaa gurgurtaatu qotatus horatus jireenyi isaa guutu daangaa islaamni kaayyate keessaa cimbaatu ittumaan jiraatu hayaata dhugumaa anatamannaa likoo bisalaama akka jiru biyya duniyaa gabaabbatu jaraaf galee kanaaf akka sahaabbatu sabriin dabarsanii waan guddaa eeggatu nigdi gaarii qabu waan baay'ee buufatu guyyaa dulli argames leenca fakkaatu halkan fuula rabbii quraanaan dhaabbatu wayita quraanni waa gammachuu dubbatu hawwanii darrahu fagootti deebotu dubbii sodaachisaa wayita yaan dubbatu kunnuuf dubbatame jedhanii rifatu akka waan jahannama arganii sodaatu rabbiif sujuudanii bu'anii kadhatu najaanu baafadhu jedhanii waywaatu qalbii dajabanii keessa dhukkubsatu qalbii muuminaatu yoomiyyuu kasumaa anatamannaa liqaa'aka bisalaama dubbatee haliyyin dubbii gaggaariisa sifa muumintoota dhaga'i fakkiisa hojiin khayriin baay'ee jara gammachiisa yoo hamman baay'atees yoom jara ifachiisa diiniin ifa bahu jara hawwisiisa rabbi irra ol kajeelu nasaruu diiniisa khayriitti wal waamee gorsee wal hiriirsa rizqiis hamma argatte gammaddi qalbiinsa waan jibbamtu hundarra fagoodha nafsiinsa suuta nama seente mi'ooftu dubbiinsa akkas gabroonni rabbii dhagayaa booleessa diini keessaa ifaa halaafi mannisa ntolatti oolanii ollaa gammachiisa rakkinni ilma namaa jara gaddisiisa akhlaaqni jarri qabu nama hawwisiisa arraeessaa bahaa nama jechisiisa kulliin harakaasa hundi baadaalumaa anatamannaa liqaa'aka bisalaama itti fufee ammas rabbi irraa jaallatu wasfii muumintoota kan inni dubbatu haalli mu'minummaa wanti ni fakkaatu lubbuun jaraa masjiida irraa hin fagaatu ibaadaadhaan jireenya ofii faayatu hangafa haya ijoolleef laphee baatu hinaafaafis dhiirraa hamiirraa fagaatu dubbee asiifachee oofuun jaraan taatu khayrii malee sharriin jaratti hin dhihaatu harki jara arjaadha waa kennuu nifatu jireenya keessatti wal quba qabaatu arrabni jaraa kan dhugaa maddeessiftu jecha miizana qabu haa xiqqoo dubbatu qaamni jaraa haraamatti waan dhiyaatu tabaqaa islaamaati diiniidhaan muggutu furraasa haqiidaati waardiyyaa dhaabbatu aduwwiin wal keenyaan of duuba millatu hinjiru namnammaa seegootumee jabaatu hawwii muuminaatu milkaa'u taajumaa natamannaa liqaa'aka bisalaama yaa rabbi fanuu galchee haqiiqaa islaamaa natamannaa liqaa'aka bisalaama sochiin jara hundee wama nama gorsu jara karaa rabbii ofirratti obsu rakkinni jireenyaa jaran dogoggorsu doftiin jaahiliyyaa jara karaa ammaysu seenaa jara hundee umman akkas faarsuuf wanti dhaloon hundi walii daddabarsu rakkoon fedhe kamuu sabriidhaan dabarsu sharrii gugguduun fee shaytaan hin gowwomsu akka jarri rakkoo irratti walii obsu wal jala deemanii khayriitti wal gorsu akka jarri dubbee sirrii walii dhoysu hamma malee wal jaallatu walin obsu dhokatus mul'atu seemimmaa walii cobsu deemsa nama gorsu jaalala obbolummaa anatamannaa liqaa'aka bisalaama obsa jarri qabu har'a yoo agarru
utuun har'aate dandeenyeen sabarru meesaa boota kana seenaa wal habarru hamma rabbiin fedhe ijaa wal agarru ni abdanna rabbiin abad garaamurru laa taqnatuu min rahmatillahi jechuutu agarru hojii khayrii taate hundatti jarjarru diineedhaan jiraachuu amma lubbuun jirru wanti seenaa jaraata kana marmarru sabrii jalli sabareenus akka sabarru maalirratti obsaan jechuurra habarru haala jara sanaa yoo seenaa agarru of nama jibbise sakkinutti jirru yoo milaata guyyaan khayriif karaa jirru Nima Rabbiin fuulee ofirratti hin barru kenna gooftaa guddaa ofirraa nagarru meeqaamaa qalbiidhaan keessoota fakkarru akka khidmaa deemee irratti wal gargaarru irratti asaabarru yoos khayriin argamaa ana tamannaa liqaa akka bisalama ummata akkasiitiin diiniin kun tamsahee kanaaf bitaa mirgaa adeemu milkaa'e mootummaan Qureeshee kanaaf gadi ta'e humni jaraa guddaan qabeenyi kam ta'e eenyuun milkoofne akka diiguu ka'e jarra duwwee rabbiif rasuulaa ta'e jarri diinii akka jirre gochuu ka'e seenaan jaraa duniyaa akhiraa manca'e hundaatu taara yoo maqaan jaraa ka'e jaraatu qabsaa'e diiguuf diini islaamaa ana tamannaa liqaa akka bisalama